elementary row operations in the echelon form. Inni xaanummoo kan nuti ilaallu unit 2dhaan elementary row operations in the echelon form jedhu ilaalla jechaadha. Yeroo darbe part 1dhaan jalqabne turre unit 2 amma immoo unit 2 kana part 2dhaan elementary row operations in the echelon form jedhurraa jalqabne ilaalla jechaadha. Short note kan namni barbaadan telegram irraa argachuu dandeettanii telegram linkii isaa comment jallisneef kaa'aa. Kanaaf hundi keessan achirraa buufachuu dandeettan jechaadha. Kana qofa osoo hin ta'in nootiiwwan short nootii gaggabaaboo akkasuma PPTiiwwan baay'ee namatti tolan dubbisuudhaaf achirra isiniif kaa'aa achirraa buufachuu dandeettan jechaadha. Gara definitionii deemnu elementary row operation jennuun kun maa inni isa kana karaa sadiin hojjechuu dandeenya jechaadha. Elementary row operation isa jedhamu kana let A B and M by N matrix N fakkeenyaaf A jedhamu kun matrix M by N size jennee jirra. Kan M by N yeroo jennu size isaa M by N ta'e wayii kanachaan kan jalqabaman jennee jirra. Inni jalqaba roowwiidhaan itti aanu immoo kolomanii jennee jirra jechaadha. Kanaafuu yoo kana kan M by N size yoo kan ta'u taate elementary row operations on A are elementary row operation isa kanarratti hojjetamu meeqa sadii jechaadha. Tokkoffaan interchanging two rows roowwan lama wal jala jijjiiruu kanachaan fakkeenyaaf sitti row I jedhamu kan j wajjin wal jala jijjiiruu jechaadha. Kanachaan roowwaanii row 2 wajjin yookiin ammoo roowwaanii row 3 wajjin row 3 row 2 wajjin akka barbaadan jijjiiruu dandeettan jechaadha. Kan barbaada wal jala jijjiiruu dandeettan jechaadha. Inni kun maal jedhama? Interchanging two rows jennee waamna jechaadha. Kanachaan fakkeenyaaf inni kun haala kanaan inni jedhamu kun fakkeenyaaf tokko lama sadii afur shan jaha torba saddeet sagal jennee haala kanaan fudhanne maal goones kana row I row j wajjin wal jala jijjiiruu yookaan jedhamu taate kanachaan fakkeenyaaf row 1 inni kun interchange jechaadha wal jala jijjiiruu jechaadha. Inni kun arrituudhaan yeroo wal jala jijjiiruu amma maal goona isa jalqabarra jiru kana lammaffaarratti barreessina bakka kanatti barreessina kan ammoo bakka kanatti barreessina jechaadha wal jala jijjiiruudhaan. Kanaafuu inni kun maal jedhama interchanging two rows jennaan jechaadha. Kanaafuu isa kana yeroo barreessinu amma maal goona jalqabarratti afur shan jaha barreessina san booda immoo tokko lama sadii torba saddeet sagal inni dhuma akkuma fi jiru ta'a jechaadha. Kanaaf inni kun amma inni roowwaanii fi roowtuu wal jala jijjiiree jira jechaadha. Inni kun jalqaba tokkorra ture amma garuu lamarra jira jechaadha. Inni kun lamarra ture tokkorra deebisee jechaadha. Kanaaf inni kun maal jedhama interchanging two rows jennaan jechaadha. Inni biraa immoo lammaffaan ammoo inni row I garam jijjiirree alfaadhaan baay'ifne jechaadha. Multiplication of a row by a non-zero constant alpha. Fakkeenyaaf constant wayiitiin baay'isuu jechaadha roowwii tokko. Inni jalqaba wal jala jijjiiruudha inni jirra jechaadha roowwii lama. Inni kun ammoo maal godhuudha roowwii barbaanne kan nutti tole fudhannee maal goona konstaantiidhaan baay'isnaa jechaadha. Inni kun maaliif akka nu fayyadu ni ilaalla yeroo bira geenyatti wantoota garaagaraatiif nu fayyada jechaadha. Inni kun keessattuu soolishiniiwwan garaagaraa hojjetuudhaaf fakkeenyaaf soolishinii liiniyaar ikweeshinii hojjetuudhaaf nu gargaara jechaadha sirrumatti. Kanaafuu isa kana beekuun keessan seeraan isin gargaara jechaadha. Kanaafuu inni kun amma alfaadhaan baay'isu jechaadha. Konstaantii wayiitiin baay'isu jechaadha. Kanaaf amma fakkeenyaaf maal goona roowtuu tuudhaan yookaan baay'isuun taate maal ta'in kun kan jalqaba kana jechaadha. Kanas hin ta'in kan jalqaba kana fakkeenyaaf kan jalqaba kana roowtuu maaliin baay'isne lamaan baay'isne jechaadha. Kanaafuu maal ta'een kun garamitti jijjiirama 1 2 3 tokkoffaa fi sadaffaa akkuma jirutti barreessanii jechaadha. Kan nuti jijjiirru roowtuu qofa amma asirratti roowtuu waan jedhee jechaadha. Roowtuu waan jedheef roowtuu qofa lamaan baay'isna jechaadha. Kanaafuu lama baay'isu afurii saddeet ta'a lama baay'isu shanii kudhan lama baay'isu jaha kudha lama sadaffaan akkuma ofii jirutti ta'a jechaadha. Torba saddeet sagal jennee haala kanaan hojjennaa jechaadha. Inni sadaffaan ammoo inni add addition of a constant multiple of one row to another. Kanachaan maayini roowwii tokko fudhannee konstaantii wayiitiin baay'ifne kabirarratti ta'uu jechaadha. Kanachaan fakkeenyaaf roowwii tokkoffaa kana fudhannee maal goona amma nu fakkeenyaaf kan jijjiiruu barbaanne roowsirii yoo ta'e fakkeenyaaf roowsirii yoo ta'e maal goona roowsirii garami jijjiira roowsirii pilaas maayinasii godhuu dandeettanii rakkoon qabu jechaadha. Kun pilaas yookiin maayinasii godhuu dandeettanii jechaadha. Roowsirii pilaas jennaan fakkeenyaaf
twice of row 2 yoo jennu row 1 yoo jennu twice of row 1 yoo jenne amma maal goona row 3 kan jijjiiraa jirra jechaadha isa kan jijjiiraa jirra jechaadha kanaafuu row 3 kan jijjiiruudhaaf maal goone row 1 2 dhaan maal jedha sitti addition of constant multiple of one row to another jedha jechaadha kanaafuu constant dhaan baay'isni jechaadha tokko beeknee kabira irratti yoo kan taate inni kun seera sadaffaadha jechaadha kanaafuu fakkeenyaaf isa kana garam jijjiiruu barbaanne isa jalqaba kana jechaadha isin nuuf kenname kana isa jalqaba akkuma jirutti barreessina jechaadha 1 2 3 2 akkuma jirutti barreessina 3 dha waan ta'eef kan jijjiiruu 4 5 6 amma kan nuti jira jiru kaminni row 3 dha waan ta'eef row 3 ammoo maal godha jedha row 3 irratti maal gootanii row 1 lamaan baay'isanii irratti hidhatanii jechaadha kanachaan fakkeenyaaf 7 8 9 ni jira kana irratti maal goona row 1 kana lamaan baay'isnee asitti waan ta'eef jechaadha konstantiin lamaan baay'isnee maal goona irratti hidhaanaa jechaadha kanaafuu isa jalqabaa kana lama yoo baay'isan maal ta'in kun lama baay'isu tokko lama ta'a asitti ammoo 7 waan jiruuf 7 ida'u jenneen 7 ida'u lama baay'isu tokko lama ta'a jechaadha sanboota immoo 8 asitti nu fudhannas 8 plus isa lammaffaa kana bakkumsaa jiru irratti hidhatan fakkeenyaaf asin kana waan baay'isaa jiru kana irratti hidhaanaa jechaadha kanas jiru kana irratti hidhaanaa jechaadha kanas jiru bakkumsaa gadi jiru irratti bakkumsaa eeguudhaan ordarii isaa eeguudhaan wal irratti hidhatanii jechaadha kanaafuu 8 ida'uu jenneen lamaa kana meeqaan baay'isne lamaan baay'isne 4 ta'a jechaadha sanboota 9 ida'uu sadi lama yeroo baay'isu 6 ta'a jechaadha kanaafuu inni amma garamitti jijjiirame 1 2 3 4 5 6 inni kun meeqa ta'a 9 12 15 ta'a jechaadha kanaafuu bifa kanaan jijjiiruu dandeettan jechaadha isa kana seeraan qabatuu qabdan jechaadha haala kamiin akka jijjiiruu dandeettan keessattuu inni sadaffaa kun sirriitti qabatuu qabdan inni kun sirriitti isin gargaara jechaadha equationiiwwan garaagaraa solve gochuudhaaf isa kana seeraan itti fayyadamtan jechaadha kanaafuu isa kana fakkaataa jechaadha elementary operation jennuun sadan kanneen fayyadamne haala kanaan change godhuu dandeenya jechaadha equivalent matrix two matrices are equivalent or written as equivalent to B if one can be obtained from the other by sequence of elementary row operation matrixiiwwan lama walqixa jedhamu equivalent jedhamuudhaaf yoo maal ta'aniin equivalent kan jedhaman inni tokkorraa yookaan maal ta'u taate yookaan argamu taateedha jechaadha elementary row operation ammasitti jenne kan fayyadamuudhaan yookaan argamu taate fakkeenyaaf en as ture en kun ni jira kan amma elementary row operation fayyadamuudhaan arganne jechaadha kanaafuu isa kanaafi kun inni lamaan ammaa inni equivalentidha jechaadha akkasuma kanaafi kanasitti arganne kunis equivalentidha kanaafi kanasitti arganne kunis equivalentidha jechaadha maaliif elementary row operation fayyadamne waan arganneef jechaadha row echelon form and reduced row echelon form isaan jedhamantu jira jechaadha inni kun seera mataa isaa qaba jechaadha reduce jedhamuudhaaf yoo maal ta'e reduce jedhama yoo maal ta'e row echelon form jedhame isa jedhu ni ilaalla jechaadha row echelon form hin jennu REF jennee haala kanaan barreessuu dandeenya a matrix is in a row echelon form if it satisfies the following conditions conditioniiwwan sadiin kan yookaan guutu taate maal jedhamu kun row echelon form jennee waamna jechaadha inni jalqaba any row consisting entirely zero appears at the bottom of the matrix maal ta'uu qaba fakkeenyaaf rowin zero of keessa qabu guutumaan guututti zero ta'e maal ta'uu qaba dhumarratti kaa'uu qabna jechaadha rowii xumurarra kaa'uu qabna jechaadha gubbarra kaa'uu dandeenyu jidduu keessa kaa'uu dandeenyu eessa kaa'uu qabna gara jalaa kaa'uu qabna jechaadha inni kun seera jalqabaatiin lammaffaan ammoo the first non zero in an entry in each non zero row yookiin kana pivot jennee waamna jechaadha is waanidha jechaadha waanidha kana jammaa inni fakkeenyaaf fudhadhee isin mul'isaa deemu fakkeenyaaf A equal to jennee asitti rowiin xumuraa maal ta'uu qaba 0 dirqama miti garuu yoo 0 kan jiraatu taate 0 xumurarra galuu qaba jechaadha xumurarra galuu qaba jechaadha fakkeenyaaf asitti 1 2 3 yoo kan jennu taate asitti amma 0 1 4 yoo kan jennu taate jechaadha isa kana fayyadamee ittiin taa'u any row consisting of entirely zero jennaan fakkeenyaaf kan 0 guutumaan guutuu 0 ta'e gara jalaarra taa'uu qaba jechaadha inni seera jalqabaa isa kana jechaadha amma kana jalqaba irra keessanii haala kanaan barreessuu dandeettan jettanii
0 0 0 asitti 0 1 4 1 2 3 jettanii haala kanaan barreessuun ni ta'in kun row echelon form jedhamu jechaadha. Barreessuun ni danda'ama garuu row echelon form jedhamu jechaadha. Inni biraa immoo fakkeenyaaf isuma kana 0 xumura yoo hagalme 0 0 0 xumura kenni asiin ammoo 0 1 4 1 2 3 yoo jennee kunis row echelon form ta'uu danda'u maaliif akka ta'e ni ilaalla jechaadha. Zafaris nan 0 entry kana jaamaa inni fakkeenyaaf isa kana yoo fudhanne jechaadha. Entry jalqaba row jalqaba kanaaf row 1 dhaaf kamiin entry jalqaba isa kana jechaadha. Isa kanaaf ammoo nan 0 jedhe waan ta'eef isa kana osoo hin ta'in nan 0 amma kun 0 dha waan ta'eef kan itti aanu ilaallaa jechaadha. Isa kana 0 itti aanee kan dhufu kana ilaallaa jechaadha. Nan 0 entry waan jedheef jechaadha. Maal ta'uu qaba tokko ta'uu qabaadha. Seeriin jedhu jechaadha. Kanaaf asitti fakkeenyaaf zafaris entry yoo ilaaltan 1 dha jechaadha. Asitti kanas yoo ilaaltan rowwiin hundinuu seera kana guutuu qaba jechaadha. Rowwiin hundinuu kan 0 0 dhaan ta'in alatti 0 0 ta'ee rakkoo qabu jechaadha. Xumurarra kaa'uu qabna san jennee jira. Garuu entry nan 0 ta'ee maal ta'uu qaba 1 ta'uu qaba jechaadha. Isa kana seeraan qabatu qabdan. Inni sadaffaan ammoo each pivot yookiin tokko waan hin jenneen kun jechaadha pivot jedhama jennee jedha yookiin ammoo nan 0 row hin jennuun jechaadha is to the right of the pivot in the row above. Fakkeenyaaf rowwiin kan inni jira fakkeenyaaf rowwii jalqaba kanaaf kan yoo fudhanne inni lammaffaa kun waaniin kun kan ta'uu qabu kanarraa gara mirgaatti argamuu qabaadha. To the right itti argamuu qaba jechaadha. Fakkeenyaaf isaa gadi amma tokko osoo goone row echelon form jedhamu jechaadha. Maaliif asitti maal jedhee to the right waan jedheef jechaadha gara mirgaatti argamuu qaba. Kana jechaan isa jalatti argamuu qabu jechaadha. Amma asitti fakkeenyaaf waan bakka 0 kana waan yoo goone inni kun row echelon form jedhamu jechaadha. Maal ta'uu qaba? Inni kun asitti waaniin kun garanatti argamuu qaba jechaadha. Dirqama asitti argamuu qabu garanatti asis ta'uu danda'a jechaadha. Rakkoon qabu garuu ammoo gara mirgaatti argamuu qaba jechaadha. Isa jalatti yoo argame fakkeenyaaf haala kanaan jenne 1 2 3 1 2 4 0 0 0 yoo jennaan inni kun sirrii miti jechaadha. Maaliif inni kun asitti 0 ta'uu qaba dirqama. Kun fakkeenyaaf 0 goones 0 goone isa kana yoo ilaalle inni kun 2 waan ta'eef inni kun tokko ta'uu qaba jechaadha. Kanasii kunis maaliif zafaris nan 0 inni jennee nan 0 entry tokko ta'uu qaba waan ta'eef inni kun asitti waan ta'uu qaba jechaadha. Kanaaf dursanii sirreeffamaa jechaadha. Inni biraa immoo reduce row echelon form isa jedhudha. Asitti yoo ilaaltan amma row echelon form isa jedhu keessaa qaba jechaadha. Inni kun asitti garuu reduce isa jedhamu kan asitti dhufe jechaadha. Reduce isa jedhu kan asitti daballee ilaallaa jechaadha. Kanaafuu asitti amma tokkoffaa seerota kanneen guutuu qabaadha. Reduce row echelon form jedhamuudhaaf seerota sadiin kanneen guute wanta dabalata qabaachaa inni kun. A matrix in row echelon form is in reduce row echelon form if every column containing a pivot has 0 elsewhere. That is all entries above and below each pivot are 0 jechuudha. Kana jechuun inni tokkoffaa seera kana guutuu qaba jennee jiraachaa. Seera kana erga guute ammoo maal ta'uu qaba? Tokko fakkeenyaaf as keessa zafaris entry jechaadha. Zafaris entryidhaan gaditti kan jiranii fi isaa olitti kan jiran 0 0 ta'uu qaban jechaadha. Fakkeenyaaf isa kan yoo fudhanne amma asitti waanidha. Garuu isaa ol kan jiru kun 2 waan ta'eef inni kun reduce row echelon form jedhamu jechaadha. Garuu ammoo maal akka ta'u ilaallee jira. Row echelon form ta'uu isaa ilaallee jira jechaadha yeroo darbe. Kanaafuu asitti maal ta'uu qaba inni kun 0 ta'uu qaba jechaadha kan isaa ol jiru kan. Amma asii fudhatan kan yoo fudhatan kun rakkoon qabu. Kagarana kun rakkoon qabu jechaadha. Maaliif asitti kan nuti ilaalaa jirru waanii kana olii fi isaa gaditti kan jirudha kan ilaallu jechaadha. Kanaaf bifa kanaan jechaadha row echelon form reduce row echelon form isa jedhamu kan ilaaltan jechaadha. Fakkeenyaaf example isaa yoo isiniif kenne 1 0 2 0 1 3 waan barbaadan godhan jettanii jechaadha. Achitti rakkoon qabu. Asitti 0 0 0 yoo jennan fakkeenyaaf inni kun amma reduced row echelon form jechaadha. Row echelon form jechaadha. Akkasuma row echelon formis ta'uu ni danda'a jechaadha. Lamaan iyyuu ni ta'a jechaadha. Inni kun amma fakkeenyaaf tokkoffaa reduce row echelon form ta'uudhaaf maal jennee jedha zafaris entry waanii ta'uu qaba jennee asitti waaniidha. Asittis waaniidha. Kan 0 ammoo rakkoon qabu jechaadha. 0 akkasuma dhumarra 0 dhumarratti argamuu qaba jennee kanas of guute jira jechaadha. Isa kan ammoo haala kamiin guutuu dandeesse yoo jennee ilaalle fakkeenyaaf asii waanii kan yoo fudhanne zafaris nan 0 entry jechaadha. Isaa gadi warri jiran hundinuu 0 dha jechaadha. Kanas yoo fudhanne warri isaa ol jiranii fi warri isaa gadi jiran 0 dha jechaadha. Kanneen ammoo consider hin goonu maaliif asitti fakkeenyaaf waaniin as keessa waan jira fakkeenyaaf asitti waanii soo ta'e as
keessatti waan isoo ta'e jechaadha. Asitti waan isoo ta'e ammin kun reduced row echelon form kan ta'uu danda'u jechaadha. Kana garuu ni ta'a ammas. Kana garuu ta'uu danda'u jechaadha. Maaliif kunniin lamaan 0 ta'uu qaba waan ta'eef jechaadha. Amma fakkeenyaaf hedduun keessan tokko 0 2 0 1 1 0 0 0 so jenne amma hedduun keessatti amma akka dongortaan ni yaada jechaadha. Fakkeenyaaf row echelon form jedhamu row echelon form miti inni kun akkasuma reduced row echelon form jedhamu inni kun lamaan kanneen keessaa kam ta'uu danda'a isa jedhu yoo ilaalle tokkoffaa isa kana ta'uu danda'a 00 xumurarra jiran seera tokkoffaa nuuf guutee jira. Inni biraa immoo the first nan zero maal jennee jira waan ta'uu qaba. Kanaaf akkuma isitti argitan waan waanidha jechaadha. Kanaaf isa kanneen guutaa jechaadha. Isa lammaffaa yoo fudhannee waliin guutamuu hin guutu yoo jennee ilaalle hedduun keessan amma hin guutettanii yaaddan. Maaliif asitti waan isaan isin shawwatuudhaaf deemaa jechaadha. Isa kan isinitti mul'atu wanti ani isiniif barreesseef egzaampilii kan inni kanas ni guuta. Maaliif inni kun waan barbaadaa ta'u kan nuti ilaallu fakkeenyaaf as keessaa waaniin kun erga jiraate kan garanaa konsiidar hin goonu jechaadha. Waanii ta'e waan barbaadaa ta'u kanaaf jechaadha. Isa jalqaba kana qofaaf kan nuti konsiidar goonu. Roowii kana keessa roowii isa lammaffaa kana keessa ammoo isa kana qofaa jechaadha kan nuti konsiidar goonu kun amma waan barbaadaa ta'u kun nun galchuu jechaadha kan isa garanaan jiru kun. Kana keessa ammoo 0 dha waan ta'eef inni kun konsiidar hin goonu jechaadha. Kanaafuu amma sitti waanii waan ta'eef qofa kan isaa ol jiru 0 kan isaa gadi jirus 0 jedha ta'uu qaba jettanii yaaduun qabdan jechaadha. Maaliif kana jechaadha kan nuti konsiidar goonu roowii kana keessa kana malee kana miti jechaadha. Kanaafuu inni kun lamaanuu ta'a jechaadha. Bifa kanaan garaagarummaa isaa haala kanaan jabaafatanii jedhee yaada. Inni biraa immoo rank of matrix isa jedhu kana baay'ee salphaadha. Inni kun rank inni jennu amma fakkeenyaaf rank let A B and M by N matrix let A R B A row echelon form of A. The rank P isa kana row A jenni haala kana waamna jechaadha. Rank jechaadha inni kun is rank of A is the number of non-zero rows equivalently the number of pivots in the row echelon form jechaadha. Kana jecha amma inni rank of matrix jechuun kun maal seetan number of non-zero jechaadha. Kana fakkeenyaaf kana jecha amma inni non-zero row lakkoofna jechaadha. Fakkeenyaaf isa kana yoo ilaaltan non-zero warri ta'an 00 warri of keessaa hin qabne amma kana keessaa meeqa lama jechaadha. Garuu ammoo inni kun konsiidar godhuu qabdu. Maaliif asitti maal jedha row echelon form jechaadha kan nuti konsiidar godhu. Inni kun immoo row echelon form miti jennee jedhareef kanaaf isa kana osoo hin ta'in isa jalqaba kanaaf konsiidara goonu. Kan yoo ilaalle fakkeenyaaf kan yoo ilaalle asitti amma nan 0 warri ta'an nan 0 warri of keessaa qaban jechaadha. Fakkeenyaaf inni kun 0 waan ta'eef roowii kana lakkoofnu jechaadha. Kan nuti lakkoofnu kanaaf kan fakkeenyaaf inni kun nan 0 of keessaa qaba. Kunis nan 0 dha, kunis nan 0 dha, kunis nan 0 dha, kun nan 0 dha. Kanaafuu roowii lamaan kanneen lakkoofna jechaadha. Kanaafuu roowii lamaan kunniin amma maal jedhamanii raankii jedhamanii jechaadha. Kanaaf raankiin Eedhaaf kennamu maal ta'a lama ta'a jechaadha. Raankiin isaa 2 dha jechaadha. 00 lakkoofsan 00 qofa yoo ta'e kana jechaan fakkeenyaaf B jennee 1 0 0 0 like 0 1 1 2 0 0 3 4 0 0 0 0 yoo jennamu kun amma raankiin isaa meeqadha amtanii yoo gaafatamtan tokkoffaa maal ta'uu isaa ilaaluu qabdan. Fakkeenyaaf sitti waan argamu row echelon form ta'uu isaa beekuu qabdan jechaadha. Row echelon form yoo ta'in maal gootan haala kamiin beekuu dandeettan. Row echelon form yoo ta'in garam jijjiiruu qabdanii gara row echelon form itti jijjiiruu qabdan jechaadha. Seerota laalesanii fayyadamtanii seerota sadan sanniin fakkeenyaaf konistaantiidhaan baay'isuu roowii tokko konistaantiidhaan baay'isanii irratti dha'uu roowiidhaan wal jala jijjiiruu isa jedhu sanniin fayyadamne jechaadha. Keessattuu kan sadaffaa jechaadha. Roowii tokko konistaantiidhaan baay'isanii kan biraa irratti dha'uu isa jedhu san fayyadamtanii maal godhuu qabdanii gara row echelon form erga jijjiirtanii himuu dandeettan jechaadha. Fakkeenyaaf inni kun asitti amma waanidha waan ta'eef kanneen yoo ilaalle kun row echelon form jechaadha. Row echelon formidha. Kanaafuu row echelon form erga ta'e ammoo roowii nan 0 of keessaa qabu lakkoofna jechaadha. Fakkeenyaaf isa jalqabaa yoo ilaalle nan 0 of keessaa qaba. Kanaafuu inni lakkaa'amaa jechaadha. Kunis yoo ilaalle nan 0 of keessaa qaba jechaadha. Kanaafuu
ni lakkoofna jechaadha. Inni kun roowii tokko tokko ittiin lakkooftan jechaadha. Kunis nan 0 of keessa qabu akkasuma roo echelon form waan ta'eef ni lakkaa'ama jechaadha. Kanaafuu tokko lama sadii ni lakkaa'ama waan ta'eef kanaafuu raankiin isaa meeqa ta'a? 3 ta'a jechaadha. Raankiin kana 3 ta'a jechaadha. Kanaafuu bifa kanaan jechaadha kan isin consider gootan jechaadha. Asitti ammoo inni kun maal jedha? Rank of n jechaadha. Less than or equal to minimum of mn dha jechaadha. Kanachaan size n jedha m fi n. Kanachaan maa inni minimumii kan inni lamaan keessaati jechaadha. Kanachaan fakkeenyaaf asitti maal jedhani kun minimum of mn jechaan kun maa inni m kuma n jechaan kan inni lamaan keessaa fakkeenyaaf m fi n kana keessaa jechaadha. Minimumii dha jechaadha kan nuti consider kun minimumii dha. Kanachaan roowiin kun raankiin kuni lamaan kanneen keessaa m fi n kana keessaa minimumii isaanii fakkeenyaaf m yoo minimumii ta'e isaa gadi yookiin ammoo isaa wal qixa ta'uu danda'a jechaadha. Kanachaan fakkeenyaaf m by n jenne 3 by 2 yoo jenne fakkeenyaaf minimumii kanneen keessaa kamii 2 dha jechaadha. Kanaafuu raankiin maatriksii kana lama yookiin ammoo lamaa gad ta'a jechaadha. Kana jechuu barbaade saayizii isaa kan laaltanii saayizii saniin keessaa lakkoofsi xiqqaa lamaan saniin keessaa jechaadha. Lakkoofsi xiqqaa sanii gadi yookiin ammoo isaa wal qixa ta'uu danda'a jechaadha. Kanachaan sanii ol ta'uu danda'udha jechaadha. Kanaaf fakkeenyaaf A jennee A 3 by 2 jennee raankiin A kana lamaa ol ta'uu danda'u jechaadha. Lamaa fi isaa gad ta'uu danda'a jechaadha. Kanachaan less than or equal to 2 dha jechaadha. Kanaafuu bifa saniin consider gootan jechaadha. Theorem for an n by n matrix A the following are equivalent jedha. Equivalent in jennu maal jennu jedha? Equivalent in jennu reef ilaallee jira jechaadha. Equivalency kanaafuu fakkeenyaaf isaan kunniin m by n matrixiidhaaf equivalent jedha. A is invertible tokkoffaa A invertible yoo kan ta'u taate kanachaan non singular jechaadha. Non singular jennaan kanachaan inverse yeroo goonu inverse isaa yeroo hojjennu inverse haala kamiin akka hojjetamu ilaalla. Inverse in jennu tokkoffaa non singular jennee waamna jechaadha. Invertible in jennu non singular jedhama jechaadha. Maatriksiin tokko yoo maal ta'e invertible isa jedhu ilaalla. Invertible jecha maa inni inversii godhuu dandeenya jechaadha. Inversii isaa hojjetuu dandeenya. Kanaafuu diiterminantii isaa yoo barbaanne diiterminantii isaa 0 ta'e invertible miti jechaadha. Non invertible dha. Yoo garuu diiterminantii isaa 0 hin ta'in diiterminantii yoo 0 hin ta'in invertible dha jechaadha. Kanachaan inversi godhuu dandeenya jechaadha. Inni kun non singular jedhama jechaadha. Determinant of A is different from 0 yoo kan ta'u taateedha jechaadha. Maal jechaan determinant of A different from 0 yoo kan ta'u taate maal isin jedhe jedhani kuni invertible dha jennee jirra. Kanaafuu 0 lamaan kanneen yoo kan guutte tokkoffaan inni biraamu rank of A is n full rank jechaadha. Kanaafuu fakkeenyaaf kanneen keessaa n by n dha waan ta'eef yoo kan maal ta'u taate n yoo kan ta'u taate jechaadha. Raankiin isaa the rows and the columns of A are linearly independent yoo kan ta'an taate maal jennaani equivalent jennee waamna jechaadha. Fakkeenyaaf isa kana raankii isaa yoo barbaanne raankii kanneenii tokkoffaa maal ilaalla jenna fakkeenyaaf A yoo ilaalle jechaadha. Tokkoffaa raankii kanaa beekuudhaaf maal beekuu qabna isin jedhiin kun row echelon form jedhamu row echelon form miti isa jedhu consider godhuu qabna jechaadha. Row echelon form yoo ta'in gara row echelon form jijjiiruu qabna. Fakkeenyaaf A yoo ilaaltan row echelon form dha. B yoo ilaaltan row echelon form miti jechaadha. Kanaafuu A dhaaf maal goona? A dhaaf jalqaba irratti nan 0 warra ta'an lakkoofna jechaadha. Nan 0 warra of keessaa qaban lakkoofna. Roowii nan 0 of keessaa qabu. Kanaafuu rank of A hin jennu rank of A hin jennu roowiin tokkoffaan nan 0 waan of keessaa qabuuf ni lakkaa'ama. Roowiin lammaffaanis ni lakkaa'ama. Roowiin sadaffaanis ni lakkaa'ama. Kanaafuu 3 ta'a jechaadha inni kun. B dhaaf garuu 3 jechuu dandeettan. Maaliif inni kun row echelon form miti jechaadha. Row echelon form waan hin ta'iniif kana maal godhuu qabna? Row echelon form jijjiiruu qabna jechaadha. Row echelon form jijjiiruu qabna. Kanaafuu amma isa jalqabaa roowii jalqabaa rakkoon qabu roowii jalqabaa akkuma jirutti dhiifna. Maaliif inni jalqabaa kun waanidha waan ta'eef isaan hin ta'u jechaadha. Kan nuti jijjiiruu qabnu immoo inni lammaffaa fi sadaffaa jijjiiruu qabna jechaadha. Lammaffaa fi sadaffaa jijjiiruu qabna jechaadha. Kanaafuu maal goona? Amma eessarraa ka'uu qabdanii inni kun asitti waanii waan ta'eef kun waanii waan ta'eef kuni maal ta'uu qaba? Kan isaa gadi jiru 0 ta'uu qaba jechaadha. Kun 0 ta'uu qaba. Kun ammoo waanii ta'uu qaba jechaadha. Yookiin ammoo 0 yoo ta'e rakkoon qabu jalqaba irratti isii tanarraa ka'uu qabdan.
inni jalqaba erga isiniif guute inni jalqaba osoo hin guutin maal goone isa jalqaba san garamitti jijjiiruu qabna isa jalqaba kan waanii godhuu qabna jechaadha. Kanaafuu amma inni sun waanii waan ta'eef rakkoo hin qabu. Kanaafuu roobtuu jijjiiruu qabna jechaadha. Roobtuu amma haala kamiin zeerootti jijjiiruu dandeenya? Roobtuu fakkeenyaaf yoo maal goone zeerootti jijjiiruu dandeenya? Roobtuu garamitti jijjiira? Roobtuu minus twice of row waan yoo goone fakkeenyaaf roowwanii kana lamaan baay'isnee walirraa yoo hir'isne amma kun fakkeenyaaf lama yeroo baay'isnu lama ta'a lama hir'isuu lama zeeroo ta'a jechaadha. Kanaafuu zeeroo nuuf ta'uu danda'a jechaadha. Kanaafuu inni tokkoffaan isa kana hojjennu. Kanaafuu b gara inni jijjiirama 1 2 3 jalqaba akkuma jirutti barreessina. Isa lammaffaa immoo maal goona jennee roowtuu jechaadha. Roowtuu maal goona roowwanii lamaan baay'isnee roowtuu irraa hir'ifna jechaadha. Kanaafuu roowwanii lamaan na baay'isa lama yeroo baay'isan akkam ta'e kun isa kana lamaan baay'isaatti kan lama hir'isuu lamaan baay'isu tokko maal ta'a zeeroo ta'a jechaadha. Kanas lamaan baay'isaa meeqa ta'a afur afur hir'isuu afuri zeeroo ta'a. Kanas ammas maal goona lamaan baay'isa lama yeroo baay'isu maal ta'a lama yeroo baay'isu maal ta'a jaha ta'a jechaadha. Kanaafuu jaha hir'isuu jaha zeeroo ta'a jechaadha. Zeeroo ta'a kan ammoo akkuma jirutti 3 6 9 goone haala kanaan barreessina jechaadha. Amma ammoo asirraa maal hubattan? Amma inni kun 0 0 dha. Amma inni kun fakkeenyaaf roo jechuun foormii jedhuu dandeenya jechuu hin dandeenyu jechaadha. Maaliif zeeroon as keessa galuu hin qabdu dhumarra galuu qabdi jechaadha. Haala saniin isa barbaadne maal goona wal jala jijjiiruu dandeenya jechaadha. Wal jala jijjiiruu dandeenya maal goona inni biraa kan nuti hojjennu roo 2 fi roo 3 wal jala jijjiirraa jechaadha. Roo 3 wal jala jijjiirraa jechaadha. Wal jala yeroo jijjiiru maal ta'a inni kun yoo jijjiiruu baanne isaan fakkeenyaaf isa kana roowwanii jechaadha. 3 hin baay'ifne kanas roo 3 kanarra yoo hir'isnes zeeroo nu ta'a jechaadha. Inni kun garuu ammoo nuti amma seera kana guutuudhaaf wal jalaa jijjiiru. Isaan maal gootan yeroo kana konsider kan gootan lakkoofsa isiniif dhiyaatuun hojjettanii jechaadha. Inni kun dirqama lakkoofsa wal fakkaataa fudhatuu hin qabdan. Fakkeenyaaf karaa inni itti hojjetuu fi karaa namni biraa ittiin hojjetu garagara ta'uu qabaachaadha. Gargar ta'uu danda'a. Garuu ammoo dhumarratti maal ta'a deebiin kenna wal fakkaataa ta'uu qabaachaadha. Wal fakkaataa ta'uu qaba malee inni kun dirqama lakkoofsa kamiin baay'isettanii rakkatuu hin qabdan jechaadha. Lakkoofsi kan yeroo ittiin baay'isan zeeroo naaf godhamu hin godhu yookiin ammoo tokko naaf godhama tokko yoo godhuudhaaf deemaa jirtan bakka isaan tokko naaf godhamu hin godhu isa jedhu konsider gootan jechaadha. Kanaafuu isa kanamma haala kana yoo wal jala jijjiirree biin garami jijjiirama 1 2 3 sadii fi lama wal jala jijjiirre jennee jechaadha. Kanaafuu 3 6 9 asitti 0 0 0 dha jechaadha. Ammas maal ta'uu qaba inni kun yoo ilaaltan isa kanas amma inni kun ammas 0 ta'uu qaba jechaadha. 0 ta'uu qaba. Kanaafuu isa kana 0 godhuudhaaf maal goona roowwanii kana 3 yoo baay'isnee irraa hir'isne kana jechuun roowtuu jechaadha. Garamiin jijjiirraa roowtuu minus 3 times roowwanii yoo goone jechaadha. Fakkeenyaaf roowwanii kana 3 hin baay'isanii 3 kanarraa yoo hir'isan 0 ta'a jechaadha bakkuun. Kanaafuu kanneen konsider godhaan jiru kan garana kanneen konsider hin gootan rakkoo hin qabu kun bakka hin deemaa jiruuf siitan 0 godhuudha waan ta'eef jalqaba irratti jechaadha. Kanaafuu bakka kana yoo maal godhe 3 kana 0tti jijjiirree jedhuudha jechaadha. Kan ani hojjedhu jechaadha. Kanaafuu isa kanamma haala sanii yoo hojjenneen jalqaba akkuma jirutti barreessina 1 2 3 isa kana ammoo inni xumura 0 0 akkuma jirutti barreessina. 2 ammoo maal goone jennee kana 3 hin baay'isne irraa hir'isna yani 3 hir'isuu 3 baay'isuu tokko 0 ta'a jecha. Isniif galii yaada 3 baay'isuu kanaan yoo baay'isne roowwaan hin yoo baay'isne jechaadha. Inni kun garamiin jijjiirama 3 6 9 dha jechuudha. Kanaafuu amma maal godhaa jira 3 hir'isuu 3 maal ta'e 0 dha. 6 hir'isuu 6 0 dha. 9 hir'isuu 9 0 dha jechuudha. Kanaafuu bifa kana yoo ilaaltan amma inni kun row echelon formidha jechuudha. Row echelon formidha jechuudha. Kanaafuu row echelon formii erga ta'e amma kan nuti rakkoon maa inni naan 0 warra of keessaa qaban lakkoo nyaachaa isa jalqabaa yoo ilaalle amma naan 0 dha. Kanaafuu inni kun inni lakkaamaa jechuudha. Kunniin lamaan garuu 0 0 waan ta'aniif hin lakkaaman jechuudha. Naan 0 waan of keessaa hin qabneef kanaafuu roowiin kana raankiin kana rank of b meeqa ta'a waan ta'a. Amma isa kana yoo ilaaltan maatriksiin kun jalqaba sadiin kun biin kun jechaadha maal ture 3 by 3 ture jechaadha. 3 by 3 ture 3 by 3 ture jechaadha. Kanaafuu amma kanneen keessaa xiqqaan kan inni 3 waan ta'eef lamaan 3 waan ta'eef xiqqaan kana jechaadha. Xiqqaan 3 ma jennee haa fudhannu lamaan wal qixa waan ta'eef. Kanaafuu raankiin isaa amma yookiin 3 wal qixa ta'a yookiin ammoo isaa gadi ta'a. Kanaafuu amma raankiin isaa meeqa ta'e waanidha. Kanaafuu isaa gadi jechaadha. Leezaan
or equal to 3 jedhu kan nu guutaa jechaadha. Isa kanaafis yoo ilaalamu kun 3 by 3 inni kun 3 by 3 jalqabaatis jechaadha. Kanaafuu lamaan xiqqaadha waan ta'eef wal qixa waan ta'eef raankiin kana maal ta'uu qaba less than or equal to 3 ta'uu qaba jechaadha. Kun sitti argitan ammoo 3 dha. Kanaafuu 3 is less than or equal to 3 jechuu dandeenya jechaadha. Maaliif kun 3 yookiin 3 gadi jechuu dandeenya jechaadha. Kanaafuu bifa kanaan hojjettanii jechaadha. Isiniif gadi dhiyaata inni kun haala kamiin akka gararuu jechuun foorumtiitti jirtan fakkeenya karaa reefsiin jedhe jechaadha. Karaan nam tokko itti hojjetuu fi kan biraa garagara ta'uu danda'a. Isin jedhe irratti fakkeenyaaf as yeroo geenne kana jechaadha. Bakka yeroo geenne amma asitti tokkoffaa roowiin kun roowiin lammaffaan kun 0 dha. Amma asitti maal godhan roow 2 fi roow 3 wal jala jijjiire. Garuu ammoo namni biraa wal jala jijjiiruu dhiisee maal godha roow 3 kana roow 3 garami jijjiira roow 3 minus 3 roow 1 yoo godhe jechaadha. Fakkeenyaaf isa kanas yoo hojjete amma inni kun kan 0 jijjiiruu danda'a jechaadha. Kanaafuu karaa lamaan yoo ilaaltan karaa kanaanis yoo deemtan karaa kanaanis yoo deemtan deebiin isaa xumura irratti kan isin argattan tokkuma ta'a jechaadha. Kanaafuu bifa kanaan jechaadha kan isin hojjetuu dandeettan jechaadha. Baay'ee salphaadha inni kun seera isaa qofa qabatu qabdan.